Paawulos Phexros Yohaannisi nyaadhu seenaan nagaafatu imaanaa Yaaqoob kan Isxifaanos nyaadhu seenaan nagaafatu dhugaadhaaf jedhanii warra jibban qannoo nyaadhu seenaan nagaafatu Eegoonis moos nasiib dhaamsaas tergannoo nyaadhu seenaan nagaafatu nyaadhu imaana dhaloota nyaadhu seenaan nagaafata nyaadhu imaana dhaloota nyaadhu seenaan nagaafatu nyaadhu lafee abboota koo nyaadhu na abaara ilmi koo nyaadhu lafee abboota koo nyaadhu na abaara ilmi koo Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan gooftaa isiniif haa ta'u iddoo jirtan hundumaatti warri nu hordofaa jirtanii egaan guyyaa irraa qophii addaa qabadhee isinii dhiyaadheera. Qophii koo keessatti luba Fiqiruu Itichaa wajjin turtii taasifna. Egaan lubni Fiqiruu Itichaa waldaa Oromoo warra Wangeelaa Ebenezer irraati. Isteeta Minisootaa jechuu kooti. Kanaaf turtii luba Fiqiruu wajjin goonaa hundumti keessan akka nu hordoftan kabajaan isin gaafannaa. Egaan lubni Fiqiruu Itichaa ogeessa fayyaati akkasumas luba waldaa kiristiyaanaati. Karaa hundumaatiin iyyuu uummata isaanii tajaajilaa jiru. Kanaaf luba Fiqiruu wajjin turtii goonaa. Baga nagaan dhuftan luba Fiqiruu. Atis baga nagaan nu edda Israa'elii fayyaatee miidiyaan labsii kunis fayyaataa yeroo kanatti carraa naa laattee yeroo kanatti dhufee waa dubbachuu danda'uudhaaf baay'ee guddaa gammadaa galatoomaa jechuun jaalladha. Baay'ee galatoomaa luba keenyaa egaan dhaggeeffattoota keenyaa amma kallattiidhumaan gara gaaffii keenyaatti dabarraa luba Fiqiruu wajjini. Mee lubni Fiqiruun eenyu yoo jedhan maal jenna? Mee akkaataa dhaloota keessanii ittumaan galuudhaafi yookaan akkaataa itti guddattan ijoollee baadiyyaa moo ijoollee magaalaati? Mee kana dhaggeeffattoota keenyaaf nu ibsaati itti fufna. Tole egaa ani Fiqiruu jechuun Fiqiruu Andaa Itichaa Boojjiiti. Kan inni dhaladhe lixa Oromiyaatti egaa guddinni koo maatii bal'aa keessatti guddadhe. Ijoollee baadiyyaatis ijoollee magaalaattis yoo magaalaadhaa egaa magaalaattis guddadheera baadiyyaa keessattis guddadheera. Waan lamaansaa keessaa haaraa natti ta'u tokkollee hin qabu. Egaa Fiqiruu jechuun kanumaa isa kaan immoo egaa akkuma itti nagaamataa deemtuun itti dubbachaa deema. Egaa ammaaf kanaan. Gooftaan koo isin haa eebbisuu baay'ee isin galateeffannaa. Egaan amma gara gaaffii tokkoffaatti darbaa. Waldoonni Oromoo biyya diyaaspooraa keessatti erga hundeeffame tureera. Waldaan Oromoo biyya diyaaspooraa keessatti erga hundeeffame tureera. Dhaloonni lammaffaatti wangeela dabarsuu irratti milkaa'aniiru jettanii amantu? Egaa gaaffiin kun illee cimaadha. Haa ta'uyyuu malee akka egaa wanta asirratti dubbadhu kuni muuxannoo waggaa dheeraa biyya kana keessaa biyyoota waldoota keenya biyya Ambaa keessa jiran namoota gurmuudhaanis haa ta'u waldaadhaanis haa ta'u fellowship haa ta'u waan hundumaa waggoota gara 20 as jira. Waan anarraa haasa'u hundumaa muuxannoo koorraa ta'uu mala waa tokko mormaa jalaan diiteelii adeemna. Milkaa'aniiru hin milkoofne inni jedhu gaaffii cimaadha. Garuu wanti tokko milkaa'uuf dhiisuun isaa kan ilaalamu wanta ittiin evaluate ta'u wanta ittiin ilaalamu jiraachuutu irra. Wanta tokko waan ittiin shalagdee ilaaltee wanta kana milkaa'eeraa yookaan wanta kana hin milkoofne kan jettu qabaachuutu irra jira. Yeroo sana jettu immoo jalqabaa kaastee gool isa jedhan kana galma lafa kaa'attee kaata. Waan galma lafa kaa'attee kaate milkaa'eera milkaa'uuna jechuu dandeessa. Waan tokko immoo akka tasaa wanti jalqabamee yeroodhaan galmi isaatu lafa hin kaa'amee itti fufame immoo isa milkaa'uu baates wal keessa si jalaa bu'aa ta'ee fi baay'ee rakkisaadha. Egaa akkuma beektu waldaan biyya ormaa kana keessatti yeroo dhufee dhaabate namni irratti research godhee irratti ilaalee kanan baasuu akkasittiin hojjedhee jalqabe otoo hin ta'in atattama ture. Maaliif namoonni biyya kana keessa dhufan qooqa rakkina qabu, qooqa isaanii waaqeffachuu barbaadu. Yeroo sanatti namoonni waldaa dhaabuudhaaf wannoo ta'uudhaaf muraasa namoonni keessaa muuxannoo qabanii garuu fedha isaatu jira. Fedha waaqayyoo waaqeffachuu fi fedha aadaa ofiin qooqa ofiin waaqeffachuun sun sababii jiruu fi
nama kuma danda'utti lama sadiis afuris shanis ta'ee walitti dhufee iddoon itti baay'ee nama orgaanaayizii godhee jalqabe masanyii Minisootaa baay'ee sanyii DC fa'aan akkasii jiraachuu danda'a iddoo kaanitti lama sadii ta'ee namni walitti dhufeetu dhimma kana godhataa bal'iftee wanta sana gochuudhaaf bal'istee laasirraa kaanee achi geenya ni jedhu rakkisaadha. Namoonni kana akkasittiin jalqaban jiraachuu hin malu garuu dimaandii isaa yookaan barbaachina isaatu jira. Kanaafitti namoonni bifuma adda addaatiin inni kaan barsiisaadha, inni kaan barataadha, inni kaan baqataadha, inni kaan dhukkubfatee yaalamuu as dhufee bifuma adda addaa kanaan namoonni walitti dhufanii jalqabanii wanta orgaanaayizd ta'ee jalqabames muraasii yoo jiraate illee baay'een isaa garuu akkata isaatti namoonni walitti dhufanii waan uumanidha. Inni taanu namoonni muuxannoo kana dhaabuudhaaf muuxannoo addaa kanarratti qaban illee muraasa ta'uu danda'u. Fedharraa gargaarsa waaqayyoorraa walitti dhufanii kadhachuurraa mul'anna achi keessa namaa dhufuurraa kan hafe akka kanatti jalqabnaa yeroo akkasii akkas ta'a akkasitti akkas ta'a inni jedhu kana namoota muraasa yeroo kanatti kana gochuu kan danda'ani. Egaa akkan ilaalutti waldaan Oromoo gara 80 keessaa 1980 keessa iddoo kana naannoo biyya Oromoo kana keessatti kan onnoo ta'e waggaan lakkoofsiseedhaa fi milkaa'ina amma keessumaa gara ijoollee fayyimatti kan intiniina taate milkaa'ina sana wal bira yeroo qabdu rakkisaadha. Sababiin isaa maalirratti hundaa, volonteerii irratti hundaa, namni kun hojjeta, ijoollee guddisaa, sana godhaa, kana godhaa sababii ta'ee fi itti gaafatamummaatiin cululuqsee hojii makooti jedhee kan hojjetu muraasa. Egaa isa kana keessatti wanti tokko akka barbaadanii ta'uu dhiisuu mala keessumaa karaa ijoollee kana wanti gaggaariin jira. Ijoollee keenya afaan sana barsiisaniiru. Afaan sana barataniiru ijoolleen aadaa sana illee walitti dhufanii baruu walitti dhufanii Oromoon eenyu amantiin Oromoon hordofu kun immoo jechuun amantiin kiristaanaa hordofnu immoo maal isa jedhu baraniiru. Garuu wanta kana dandamachiisanii bifa waldaatti qindaa'ee bifa naannootti qindaa'ee bifa biyyaatti naashinaaliitiin qindaa'ee bifa addunyaatti giloobaalii qindaa'ee wanti lafa jiraate yeroo kana socho'ee hirama addaa tokko fiduu akka umurii isaatti badaa hin jiru. Kana gaa namoonni carraaqaniiru biyya ormaa keessa jirtan waan hundumtuu siin guutu garuu lafatti kubnes qabnaa lafatti kaanes qabnaa walumaa galaa milkiin isaa kun yeroo akkasitti ilaalamu waan nu hafu baay'ee jira jechuun barbaada. Sammuu irrumaa jalaa maal wayyeessa jedhu fooyyeffataan adeemama garuu carraaqina guddaan ta'eera. Ijoolleen keenya ba'anii wangeela fuudhanii asitti baratanii afaan adda addaan namoota adda addaan biyya adda addaa kee misiyoonii ta'anii ol deemanii gad deemanii akka sanatti hojjechuun badaa hin mul'atu. Egaa waaqayyo isa kana gara fuulduraatti godhaa jedhee yaada garuu hir'inni ture maal ture gaarummaan ture maal ture seerbisteelii yeroo biraallee waliin haasa'uu dandeenya. Baay'ee waaqayyo isinaa eebbisu egaan muuxannoo hedduu qabdu baay'ee waaqayyo isinaa eebbisu. Mee gara gaaffii lammaffaattan darbaa egaan waldoota Oromoo kana wajjin deemtaniis tajaajiltanii muuxannoo hedduu qabdu. Keessumatti iddoo isin hin geenye muraasa yooma jiraate jechuudha. Kanaatiif waldoota diyaaspooraa kana keessatti namoonni ijoollee isaanii waldaatti qabuu barbaadu. Haa ta'u malee milkaa'uudhaaf hin dandeenye. Hin dhama'u garuu baay'ee milkaa'uu hin dandeenye. Maaliif jettanii yaaddu? Amma egaa akkuma tuquu yaale egaa namni biyyatti amanee dhufellee amanee dhufee silallee waama ijoollee kanatti kan hin harkise iyyuu namoonni dhamoo akkanatti baay'ee dhamoo namni dhala isaa fedheetu waa baay'ee ta'a biyya kana keessatti. Gara caalus immoo ijoollee isaa fedhee asira. Ijoollee saddanaa ta'uu yoo baate immoo ijoollee biyyaatiif asira. Namni yeroo addana jiru waa tokko karaa lama jireenya maatii isaa jireenya ollaa jireenya firaa jijjiirumaaf asira. Namas jiru waan baay'eetti qabamee jira. Kanaaf hin dhamaa namni haa ta'u malee xinnoo ishee inni rakkinni isaa yeroo ijoollee tokko guddistee iddoo tokkoon hin gaa'ettu instituushinii qabaachuu qabda wanta organized ta'ee jalaa ol ka'ee sagaatee adeemee keessatti of argitee keetti nama of argee ijoolleen keetti of argitee namni guddaan immoo kun kanarraan qajeelchaa irraa keessatti of argu instituushinii yookaan ijaaramuun addaa tokko hin jiru.
institutionally ijaarameen jiru waldolli baay'een ibsu kooti. Toora qabatee kun kanatti aanaa kun immoo kanatti aanaa warri kun immoo kana hojjetaa kun immoo kana hojjeta kan jedhu institutionii dhabuun nama rakkisaa lammata immoo akka intellectiin jedhe namni hojii hojjetaa namni itti ciicatee kun hojii koo jedhee mataatti itti bu'aafatee hundumaa hojjetu muraasa baay'ee namoota muraasa akkuma jetti volunteeriidhuma namoonni fiigaadha kan godhani isa kana keessatti hordofii dhabuun hin jiraata. Ati immoo wanta tokko lafa tokko hin cirtaa ergasii hin baqassitaa ergasii hin galagashitaa ergasii hin meestaa ergasii hin facaastaa ergasii hin haramtaa waan jira. Piroosesii kana keessaa darbuudhaaf kana hundumaa kee darbuudhaaf yeroodha nama dhaabatee hojii koo ta'ee sana godhuu barbaada. Sunis yeroo tokko ijoolleenis akka hafuuraatti yeroo abbaa dhabdu qabdi jechuu kooti. Waldaan amma danda'e yoo dhama'e. Lammata immoo haala ijoollee biyya kanaa keessatti guddisan kaalcharii biyya kanaa keessatti guddisaa jirta. Kaalcharii biyya kanaa keessatti yeroo guddistu akkitee yeroo ijoollee kanatti yeroo guddistu wallaansoo guddaa keessa oolan kanatti ati wallaansoo qabda. Jireenya wallaansoo qabaa. Kaalcharii biyya kanaa yookaan aadaa biyya kanaa akkaataan itti ijoolleen keessa ooltu waan isheen gootu kana wajjiniin dubbii waaqayyootiin qabdee akka isaan barbaadan itti faffattee itti laachuudhaafis innis yeroo barbaada. Beekumsa barbaada, ogummaa barbaada, dhaabbii barbaada, institutionii barbaada, mari'achuu barbaada, walitti dhufuu barbaada, organize gochuu barbaada, locally, nationally, internationally, wanta sana hundumaa barbaada. Inni kaan immoo communicationidha. Communication skilliin amma ijoollee keenya wajjiniin yeroo haasoftu ija sanaa fi caalsitti haasa'a yookaan immoo sanyii facaastuun tokko edeensitti haasa'a. Yookaan immoo namni tokko gindii isaa qabatee gara booddeetti deebi'u akkamitti akkatti ijoolleetti himtu qabaachuu qabda kana. Siigalee nama gindii argee hin beekne, nama ija sanaafichaa argee hin beekne, nama sanyii argee hin beekne, nama qotiisaa argee hin beekne, nama qotiyoo argee hin beekne, nama kanatti dubbatta sababii ta'ee fi kontekstii sanaa fiddee akka ijoolleetti mi'aawu gootee itti laachuun ijoolleen jireenya keenya jedhanii duukaa bu'uun inni kun bal'aadha waan jireenya kun keessa jiru wanti baay'ee yeroo ijoollee barsiistu konfiizii godhu jira. Communication skilliin tokko immoo akkataatti ijoollee taasisaa. Akka ijoolleen akka qaba beektaa aadaan ijoolleen biyya kanaa irratti guddatan akkuma itti wajjiniin haasoftu iyyuu akka qaba. Masachiisa laattuu ergaa salaattuu sana duwwaallee utuu hin ta'in akkaataa itti haasoftu illee akka qaba. Inni barumsa barbaadaa muuxannoo barbaada. Ijoollee kee akka aadaa keetti karaa baay'eetti himtee guddifatta. Garuu aadaa biyya kanaa fi aadaa isa kan keetii walitti fiddee akka ijoolleetti mi'aawu gootee haasawumti manuma kee yeroo haasawuuf wangeeluma lallabuu iyyuu miti. Haasawuma ijoollee keetti yeroo haasoftu Toratti naasoftu hin beektu taanaan dubbichi baay'ee rakkisaadha. Kanaaf wangeelli kun immoo kontekstiin keessatti barreeffame kana fiddee haala ijoolleen beektu keessatti. Ijoolleen tokko biyya kana foonni waan lafaa biqilu kan itti fakkaatu jiraachuu danda'u walitti xinnoon maaliif horii qalamtu argiteen beekanii daakuu qalamtu argiteen arganii beekan sababii ta'ee fi yeroo madaqanii guddataa deemanii baraa dhufuu siiliidhaanis ilaalaa waan adda addaa ilaalaa dhufu malee wanti xinnoo ishee isaa akka inni ba'us waan beektu qabu. Akkuma kana wanta sana fiddee aadaa keetti gochuun, communicate wajjin gochuun, kontekstii kee keessatti, haala kee keessatti fiddee ijoollee kana mi'eessitee, urgeessitee itti laachuu, mi'eessitee jechuudha, urgeessitee itti laachuu mataa isaa rakkisaadha. Argitee egaa waan baay'ee jira, wanta ijoolleen hubachuu hin dandeenye. Amma fakkeenyaaf sitti hima, yoo wanni masaa dubbifanne, namoonni baay'een biyya kanaa ijoollee isaanii waldaa warra adiitti geeffatu miti. Waldaa warra adiitti geessu kun beekamaadha. Waldaa isaanii jibbame, qooqa isaanii jibbame, nama isaanii jibbame. Wanta ga'aa ta'e ijoolleen kun booddee namoota wajjiniin kaalleejii yeroo jirtu, haayiskuul yeroo jirtu wajjiniin haasoftu akkaataa sanatti hafuuraa fi oolmaa ijoollee sanaa approach yookaan immoo itti dhiyeenya ijoollee sanaa nuu baru jedhanii geessu. Maaf beektu kan iddoo kana sababii dhabaniif. Amma immoo waldaan Oromoo kan baranjii sanatti amma kaatee amma gootu hin jennu waan dandeenya keessaa godhachuu. Waan dandeenya keessaa mari'achuu akkamittiin isa kanatti qabeessu isa kanatti fiduu dandeenya isa kanatti fakkeessuu dandeenya ta'ee nuti mari'achuu nurra jira malee halkanuma tokko kaanee akka isaaniitti waan hundumaa organizii godhanna isa jedhuun lallabaa jira. Kanaafiti namoonni ijoollee isaanii achi geeffatu. Maaliif ijoolleen kun kolleejii yeroo dhaqan iddoo adda addaa dhaqan namoota biyya naa qooqa adda addaa aadaa adda addaatti ekspoozii qabu. Akkuma ittee waama ofii kee beektu duwwaatti hin ta'u ta'e booddee ijoolleen kun achi dhaqanii waan isaan ta'uu danda'a waan baay'ee jira. Amma gabaabsuun haawayya malee ijoolleen yeroo kanatti hidhattee aadaa isa sana keessa kana keessa utuun qabaatiin wangeela kanallee sirriitti hidhattee booshinii kanallee namaa hiruu yeroo dhaqqabdu kadhannaallee akkaataatti kadhatan kana qooqa kanaan yeroo
hin baratiin ol dhadhu warra kadhatu wajjiniinis warra amanu wajjinis warra namanne wajjinis akkaataa itti jiraatu dhabdu. Warra namanne wajjin jiraachuu fi akka kanatti hin guddifne Kiristoositti himtee guddiste biyya lafaa kee rakkina jirutti himtee guddiste akka warra waaqeffatuutti immoo jiraachuu booshinii isaa sagalee waaqayyoo yeroo isaa maaloo isaa interaakti gochuu isaa Ingiliffaa dubbachuudhaaf dubbii waaqayyoo dubbachuun adda adda. Dubbii waaqayyoo sana akka dubbii waaqayyootti dubbachuudhaaf ijoolleen itti ilaanne taanaan dhaqaniitu horma ta'u jechuudha. Kanaaf itti namoonni yeroo baay'ee achi geggeeffatu siin jechuun fedhaa. Maaf dadhaban inni jettu organizing miti baqannaa dhufne hojiitu jira lammata immoo wal ijaaruu dhiisuun jira. Yeroo tokko rakkinuma qabnaa kanaaf akkas ta'e excuse sana duwwaa kaa'u miti. Wal ijaarree walitti himne ijoolleen keenya akkamittiin itti fiixaan bahuu dandeessi akkamitti itti himnaa akkamitti communication skill keenya jabeeffannaa akkamitti wangeela kontekstii isaanii keessatti itti ilaannee itti mi'eessinee urgeessinee itti ilaannaa akkuma yeroo ittoo toshitee itti laattu midhaan toshitee itti laattu akkamitti wangeela immoo itti mi'aayee nyaatti isa jedhu irratti mari'achuun nuuf ta'a. Kanaaf dadhabbii akkasii jira siin jechuuf hin jedhu. Gooftaanis na eebbisuu baay'ee namatti tola gaaffiin keessanii deebiin keessanii kanuma irratti mee luba fiqiruu egaan dabalataan akka nu ibsitan kanan barbaadu waldoonni tokko ijoolleedhaaf paasterii yookaan luba qaxaranii luba jechuun luba dargaggoota yookaan luba ijoolleedhaaf qaxaranii hojjechiisaa jiru. Kan akkamittiin ilaaltu mee dhiifama isuma isinirraa akkaataan ammaa kanarra dhaabadhee tan gaaffii kana isinii wanni ta'e akkamittiin ilaaltu kan? Luboota namoota dabraa qooqa sana danda'an fidanii qacaraniitu barsiisuu jettanii? Eeyyee. Akka itti ilaalu ani adiinis gurraachis diimaanis magaalli isaa barsiisu dubbii sagalee waaqayyoo sanaa aadaan ijoollee dubbii tokko barumsa qulqulluu. Barumsa baay'ee qulqulluun taane baay'ee jira biyya lafaa kana keessa. Barumsi qulqulluun suni waan isaan baratan eessaa akka dhufu, waan isaan irraa baratan kontekstiin isaa eessaa akka dhufu, yoo wanta maxxanne ta'e eessatti maxxanee eenyutu akka godhee isa jedhu kana qulqulleeffachuudha tokko. Lammaffaan immoo dubbii sagalee waaqayyoo kanaa yeroo barsiisan ijoolleen kuni dubbii waaqayyoo maalummaa ofii isaaniillee barachuu. Nu amma ofii keenya jaallattu taana waaqayyoo ni jaallattu. Hojii harka waaqayyoo ta'e saabii ta'e. Ijoollee kana qooqa isaan danda'aniin aadaa isaan danda'aniin nama qacaranii barsiisuun baay'ee dinqiidha. Isa birattu tufdee immoo akka ijoolleen kun immoo kallattii keessaa immoo hin baaneef akka keenyatti aadaa babbareedaa baay'ee qabu. Kan ijoolleen keenya amma yooma afaan illee barte ijoolleen afaan egaa waldaa duwwaatti barsiisu miti nama waldaatti barsiifachuu barbaada. Warri waldaatti ijoollee isaanii afaan barsiifachuu barbaadanii inni dogoggora jedhee yaada. Afaan manumaa kaasteetti kan itti barattu harka 195 mana keetti baratta harka 5 iddoo dabraatii bu'atta waldaarra. Yaadi waldaa immoo afaan Oromoo barsiisuun baay'ee dinqiidha. Afaan Oromoo barsiifneerra waldaa keessatti nuyi gara fuulduraattis hin barsiifne. Garuu ijoolleen dubbii waaqayyoo isa jiraataa sana afaanuma kamiin isaaniif galuun yeroo baranii fafa tokko iyyuu hin qabu. Garumaan nama qooqa isaanii danda'u, nama aadaa isaanii danda'u, nama barumsa isaa qabu, approachii isaa, communication isaa hundumaa kan danda'u itti qacartee barsiisuun wanta dogoggora qabu. Isa biratti immoo vaaliyuu maalummaa keetis kennuuf hin gaariidha. Maaliif Kiristoos maalummaa kee hin jibbu taabii ta'e wangeelicha cabsitee itti laatte ijoolleen kun immoo aadaa miidhagaa ta'e aadaa kabajuu, aadaa walii owwaachuu, aadaa nama guddaa kabajuu, aadaa walii isaanii kabajuu, fuudhaaf heeruma kan keessa kan jiru waan miidhagaa babbareedaa qaba. Isas immoo biratti barsiisaa. Yoo adeeman eenyuyyuu dhufee yoo barsiise qulqullummaa dubbii waaqayyoo eeggate wanta faallaa maalummaa kee wajjin hin adeemnes faallaa waaqayyoo wajjin hin adeemne erga godhanii booddee abbaan fedhe barsiisee rakkina iyyuu hin qabu. Haa ta'uyyuu malee namootni kana danda'anii godhaa jiranis immoo baay'ee muraasa. Baay'ee muraasa. Waaqayyo immoo jedhi namoonni amma kaka'anii namoonni barsiisaa jiran amma Oromoo keessaa namni tokko lama ijoolleen ka'anii barsiisaa jiran illee immoo jiraatu biyya kanatti kan guddatanii qooqasii kan beekanii aadaa isii keessa rakkina isii keessa kan darban illee waaqayyo muraasuma jiraatu. Garuu akka dheerina biyya kana keessa turreef namoota akka sanaa baay'ifachuu hin dandeenye nuyi. Isa kanaaf wanti guddaan afaanuma sanaa baranidha. Amma ankoo malee afaan Oromoo malee yoo jette amma taatee wannoo isaatu dhaqee wangeelaa wajjin afaan Oromoo barachuun sitti himu. Afaan Oromoo barachuun dubbii waaqayyoo akka aadaa keetiitti cabsitee ittiin baruudhaaf si gargaara. Booddee hojii irratti afaan Oromoo beekte taanaan ijoolleen laangweejii yeroo beektu biyya kana iddoo hojiin kee baay'ee fudhatamaa ta'aa dhufa.
internationally deemtee hojjechuu dandeessaa, engineeris ta'ii, daaktaris ta'ii, researcheris ta'ii, lubas ta'ii, missionaries ta'ii afaan tokko afaan dabalattee baruuni hojii kee irratti xaafuraa duwwaa miti baay'ee barbaachisaadha. Lammatas immoo afaan sanas booddee ittiin barreessuuf, dhaabuuf, afaan abbaa kee, afaan akaakayyuu fi afaan abaabilee keessa tumsuudhaafis hin ta'a. Wangeelas yeroo ittiin baratte terminoloojii baay'ee qaba. Afaan Oromoo bal'atu baratanii. Garuu isuma duwwaan malee yeroo jettu ijoolleen kee yeroo isa keessaa gadi baatee iddoo biraa dhattee hojiidhaafis kolleejjiis, yuunivarsiitiis iddoo adda addaa dhattu akka silasiin jedhee dhattee interaaktii gochuu dadhabuun ima jiraata. Afaan sanaanis baruun ijoolleen si'a tokkotti afaan 7-8 bartee habbee danda'amee innaan otoo afaan bal'isanii barsiisanii isa kanaaf rakkinni hin jiru. Garuu isa malee isa duwwaa malee immoo jedhanii amma nama biraan jiranitti gammadu malee boru ijoolleen nama biraa iddoo adda biraa yeroo deemtu afaan kan biraan ciicattee sirriitti hin barreessaa bitee rakkisuu danda'a. Waaqayyo isna eebbisu baay'ee namatti tola. Egaan gaaffiin koo inni sadaffaanii waa'ee ijoollee irratti hundaa'eeti jechuudha. Ijoolleen egaa waldaa diyaaspooraa kana keessaa, waldaa Oromoo diyaaspooraa kana keessaati erga barumsa isaanii kutaa gadaan yookaan kutaa 12ffaa fixanii gara kolleejjii yookaan gara yuunivarsiitii yeroo deeman deebi'anii waldaatti hin argaman. Rakkinni kun maaliif? Amma egaa maal sitti fakkaate akkuma sila siin jedhe ilaagaa amma kana wanta nu badherraa waan muraasa nu badhe malee dhuman qabu. Deebii amma gaaffii mana gaafatte deebii dhuman qabne jira. Haa ta'u iyyuu malee ijoolleen yeroo 12 fixxu jireenya haaraa jalqabdi. Tokko jireenya biizii ta'uu, jireenya dubbisuu, jireenya assaayimentii hojjechuu, jireenya hojjetaa baruu. Jireenya isa durii wayyaa irraa miicanii ganama qursii kennanii bibee waldaa dhannaa jedhan kuni afaan dhufa sii galee. Ijoolleen tokkoffaanii yeroo 12 fixxu waggaa 17 yookaan 18 hojii hojjechuu jalqabdi. Leeveliin barumsa isaanii yookaan sadarkaan barumsa isaanii ol siqaa deema, assaayimentii adda addaatti baay'ata. Ijoolleen ofii isaaniif of danda'uu barbaadu yeroo sanatti wayyaa irraa miicee qursii laattee fi irraa waldaa gaa amma sagantaa taa'ettee hundumaa yaadachiistee yeroo gootu miti. Tokko kana biizii ta'uu isaaniirra. Inni kaanii peer groupiin jira. Namooti hunduma waldaa dhaqamti. Ijoolleen kun duwwaa utuu hin ta'in hiriyoota baay'ee qabu. Hiriyoota umurii isaanii kolleejiitti qabu. Assaayimentii kana wajjiniin hojjetanii, kan wajjiniin taphatanii, ispoortiin adda addaa jira, waan adda addaa jira, waan adda addaa keessa lixxan. Yeroo sana ekspiloorii gochuutti kaata jireenya kee gara fuulduraa. Amma yeroo kana ijoollee baay'een amma aadaa keenya ijoollee keenya fudhannee waldaa dhannaa amma biyyi kun kan hin oone ijoollee waldaatti geessuu dadhabuu irraan kan ga'e. Amma waldaa adii iddoo baay'ee godhatte akkuma akka amantii isaaniitti iddoo namni umuriin hanga gadii fa'aa keessa hin jirre jira amma waldaan. Waldaan ani yoo naqe baay'ee ijoollee ta'u isaan keessa. Oromoo waldaa isaanii dhaqee namni ijoollee dheedhanaan afaa yeroo ta'u jira. Namni hanga gadii hin jiru jechuudha. Maal jechuudha kuni ijoollee kana waldaatti. Ijoollee warra isaan dhaqanitti makaman kuni waldaan naqa yeroo ittuyyu waldaan naqa waan akkasiitti jiru. Kanaaf peer groupiin isaanii sin naqan saabite namni si bira jiru waan inni godhu goota. Influensii sirratti qaba, humna sirratti qaba. Inni kunis jira. Ijoolleen 12 yeroo fixxu maaliif achi hin deebiitu. Lammataa immoo inni guddaan akka namni dhagahuun barbaada. Yeroo baay'ee waaqeffannaan keenya akkaataa waaqeffannaa keenya biyya kana afaan Ingiliffaan boring jedhu. Jechuun yeroo isaa fudhattee yeroo afurii qulqulluun jedhe ittiin fixaa'edha namni yeroo sagantaa jalqabu. Argitee biyya kana keessaa meeqatti jalqabdaa meeqatti fixnaa amma ijoolleen yeroo du'a gahidhattu achuma geenya walakkaa sa'aatiif deemina jettaa ataasa'uu jalqabdaa. Amma yoo walakkaa sa'aatiin taanee jedhu sa'aatii 2 sa'aatii 3 booddee ta'anis maal ammayyuu hafa naa urnaan jettamini kunoo sa'aatii 2 teenyefaa jedhu warra isaaniini. Argitee kontekstiin sun ijoolleedhaaf hin galu. Akkaataa waaqeffannaa keenyaas jireenya isaanii yeroo 12 fixanii kolleejjii galanii waan adda addaa ta'anii hojiin hin adeemu yeroo biizii ta'anii. Lammata immoo akka durii sodaadhaan warrumatti dhumalee isa boorii godha ijoollee. Sa'aatiin isaa akkaataa waaqeffannaa isaa irra deddeebiin isaa redundansiin isaa namni tokko waan baay'ee irra deddeebi'ee haasaa ooluun isaa waan adda addaa jira. Waan itti tolus jira. Waan ittiin tolles jira. Amma gaa waanuma ijoollee wayyoo achiin oolu waldaa sana hin oolu jechisiisu waan baay'een jiraachuu dhiisuu mala. Inni kun jira. Warra sodaachuma duwwaadhaan warri dur dhaqaa turan jira.
challenge adda addaa jira waan adda addaa jira ijoolleen amma gara sanatti maafi peer groupin isaaniin waldaa keessatti hafanii isaan qaban kana dura isaan dura baratanii kolleejii isaanis fixanii barumsas baratanii waldaatti deebi'anii qooqa sanaan aadaa sanaan ijoollee kana motivate kan godhan hin jiran isaanis akkuma ba'anii mahafan amma otuu namoonni kana duraa jiraatanii biyya kanatti baratanii seminaarii baratanii yookaan waan adda addaa baratanii ijoollee kana motivate gochuuf gara waldaatti deebi'anii jiraatan namoota akkasii amma Dr. Ebbasaa Faayoo fudhattee Ebbasaa Biraanuu biyya kanatti guddatee biyya kanatti teoloojii baratee amma inni inspirationalidha ijoolleedhaaf. Namoonni biroonis jiraachuu danda'u. Namoota akkasiitu baay'ee qabaannee ta'e ijoollee kana tokko aadaa sanaan qabu qooqisuun jira haala keessa darbaniin wangeela kana makanii itti kennu akkuma amma Eebbasaan akkasittiin itti kennu kana nama akkasitti waldaa keessatti hafe utuu ture nama sana kontaaktii gochuu deebi'u. Nama sanatti hariiroo nama sanaa wajjin qaban harkisee deebisa. Ijoolleen kun yeroo dhufanii isaantu siineriidha ijoollee keessaa isaa warra 12 fixeen isaantu siineriidha isaan booddee kan dhufee waldaatti makamee involve godhee waldaa keessa lixee maal ta'e isaan attract godhu jiru isaanii ta'e. Akkuma siin jedhee dhiisii ta'u nama peer pressure jira inni taanu booringii ta'uu danda'a. Inni taanu immoo nama waan ilaalanii dhufan dhabuu dhiisuu danda'u. Kuni rakkina warraatiin jedhu rakkina warraa ta'uu dhiisuu mala garuu akka walii galaatti individually warri hundumuu ijoollee isaaniif har'as boreessittiin manatu keessa beeka ijoollee isaanii wajjin kadhachuuf ijoollee isaaniif kadhachuuf waa'ee ijoollee isaanii toomaaf sagadaan kadhachuuf ani wajjiniin hin ture saabii ta'ee fi peenii warraa naagan garuu akka organizationii akka dhaabbiitti dhufnee maal ta'a jennee utuu mari'atiin barri nurratti ture utuu walitti dhufnee mari'atiin dhuunfaatti maatiin qobaasaa hodhama waa gochuu hin danda'u. Akka konisti akka institutionii akka ijaaramaatti ijoollee kanaaf iddoo qopheessuun booddeetti hafne borimmoo hin goone yoo ta'e waaqa nu gargaare hin goone amma muuxannoon keessa darbee naasaaya borimmoo maal goonu nu jedhu immoo diskeeshinii dabraa innaa isa kana ijoollee kan hin deebisne yeroo baay'ee wanta jaallatan qabaannaan hin deebi'u wanta ta'eef wanta qaama isaanii ejjuu wal fudhate wanta miikii gochuun barbaanne hin deebi'uutu waan akkasii jiraate waan akkasii garuu muraasa siin jechuun barbaanne. Baay'ee galatooma. Mee kanuma irraa akkanuma keessaa utuu hin bahin dhiifamaa Wajjin akka luba waldaa kiristiyaanaa tokkootti akkasumas akka ogeessa fayyaa tokkootti maatii ijoollee maal gorsitu mee kanarratti? Maatii ijoollee kan hin gorsu ofii booda baradhee tokko fedha ijoollee beekuun baay'ee barbaachisaadha. Ijoollee waan tokko yeroo himtu ani akkasitti hin guddadde yaani kurraasiidhaan yookaan immoo mukukulaanii na tannaadde as ga'e yeroo jettu ijoollee sana wanta it doesn't make any sense biyya kana badaa seensiin kennu. Ani kophee utuun kaatiin inni kutaa 5 ga'e kutaa 6 ga'e yeroo jettu maaf hin kaattu siin jedhu kophee dhibee teetti muudhaa fi ganaa waan baay'eetu jira si galee. Amma gaafa fedha ijoollee fi ijoolleen waan isaan beekan akkaataa isaan beekanitti itti himuudha waan tokko yookaan itti himuu barbaadde immoo akkaataan itti himamu jiraata yookaan immoo isa rakkatu isa dhabamu isa rakkatu isa gadadamu isa kophee dhabe isa ibsaa dhabe kana karaa itti ijoolleen kun arganis arreenjii godhuun maatii baay'ee haa ta'u iyyuu malee waan bor waggaa 15 booddee ga'u har'a irratti yoo yaadde malee erga ni darbe booddee yoo dutte erga raabisi darbee sareen duttisuma jedhan ta'a. Waa baay'een nu hafe garuu har'ayyuu maal hojjechuu dandeenya maal akka waldaatti amma immoo darbee akka naannootti akka magaalaa tokkootti amma immoo akka biyyoolessaatti amma immoo neetwoorkingii akka international ijoollee walirraa baratti biyya keenya ijoolleen Eeshiyaa keessaa eessaa ijoolleen jajjabaatan jiru akka walirraa barataniif attam goone neetwoorkingii kana wanni kana akkamittiin kana gochuu dandeenya. Nuyi akka maatiitti maal gochuu dandeenya akka waldaatti maal gochuu dandeenya akka naannoo keessa jiraannutti maal gochuu dandeenya akka biyya keessa jiraannutti maal gochuu dandeenya akka addunyaatti maal gochuu dandeenya kan jedhu namni walitti dhufee walirraa inni kaan muuxannoo fidaa inni kaan ekspertiisii karaa barumsaa fidaa inni kaan saayikooloojii ijoollee barateera inni kaan immoo muuxannootu barsiise ijoollee guddisee inni kaan immoo bifa adda addaatiin beeka sababii ta'eef walitti dhufanii kana mari'achuu danda'u namarraa. Yeroon akkas jedhu immoo
ijoollee akka qodaa garas keessee garanaan mari'atta jechuu miti. Ijoollees keessatti hirmaachisu. Ijoollees keessatti hirmaachisu. Ijoollee warra diskeeshinii sadarkaa isaaniitti wanti kun isiniif ettee bittiltee biddeen akka namooti hojjeteetti kennuurra ijoollee kana warra asii wajjiniin mari'achuu danda'anii itti hirmaachistee wajjiniin mari'achuu. Warra sadarkaa umurii isaanii achi ga'e. Sadarkaa isaanii barbaachisutti. Yeroo baay'ee wanta tokko ijoollee totuun himiyyoo goote sarpiraayizii yeroo gootu yeroo baay'ee nuyi baay'ee sarpiraayiziitti gammaduu dandeenya garuu waa'ee kan jedhutti dubbisan waa'ee. Kun maaliif akkas ta'e maalirraa kaastee kan gootee dhusaabii ta'ee fi yeroo tokko naanan nuyi mataan keenya. Kanaaf fedha ijoollee beekuu akka naannootti akka gurmuutti akka dhuunfaatti akka biyyaatti akka addunyaatti yaadanii maal goona jechuun rakkina kaleessa ta'erraa immoo baratanii maal goona bor immoo kanarraa rakkinni kaleessaa yoo barumsa nuu ta'a leessanii barsiisaa nuu ta'a. Sababii ta'ee fi dhimmi isaa kun mari'achuudha. Lammata immoo amma yeroo tokko sitti immoo amma ijoollee fi warra sitti dhufa. Ijoollee warra sitti dhufaa warra itti hammatee dubbisteetu hin yaadattu ijoollee yeroo tokko. Warruma jala naannooti warra dubbistee attam jireenya akkamii manni fayyaadhaa biyyi fayyaadhaa nagaadhaa hojiinuu akkamittaa ijoollee sana yeroo tokko hin dubbistu yookaan immoo eetta akkasitti. Wanni connecting godhu. Yeroo sanaa dhimma keenya hin qaban isa jedhu fudhachuutti kaati ijoollee. Innummaa jechuudha nama waggaa 2, 4, 5, 6 sitti maayira. Innaa attention ijoollee sanaaf kennu ijoolleen sun yeroo fakkeenyumaaf ansiifi yeroo tokko akkaataatti ijoolleen ati wajjin mari'attee gootu xinnoo taatu guddaa taatu yeroo sittusi uma barbaachisa sababii ta'e walitti dhufuun gaariidha. Leesanii kaleessaarraa sabu gochuu sammam fakkeenya fide kanarraa barachuun gaariidha. Lammata immoo wanti tokko mukti tokko erga ni dabee booddee qajeeshuurra utuu hin dabin qajeeshuun baay'ee gaariidha. Namni keenya kanarrattis madhamuu ammoo jechuun dura jiru hin hojjenne gara fuulduraattis immoo hin hojjenne. Yaada ammas ijoolleen dhalataa jiru sababii ta'e wanti booddee tafee hin jiru. Inni kaleessaa barumsa keenya nu taa'e malee itti wal ceephamuudhaaf isas hin jirru. Egaa akkasiin gorsaa jechuun qotiyaa amma tokko. Baay'ee waaqayyo isinaa eebbisuu dhuguma yeroo waanuma nu mudatu har'a nutti himaa jirtu. Maaliif ijoolleedhaaf attentionii kennuu keessatti yeroo wal bira dhannu maatii dubbisna malee baay'ee attention itti ilaannu. Kanallee akka nu yaadannee attention ijoollee kanatti ilaanne illee ijoollee kana wajjin dudubbachuu akka dandeenyu illee nutti himtanitti baay'ee waaqayyo isinaa eebbisu. Gaaffiin koo inni dhumaa namoonni ijoolleen keenya afaan keenyaatiin wangeela haa baratanii afaan keenya qofaatiin wangeela haa baratanii jedhan muraasni jiru. Isin akkamittiin kan ilaaltu? Akkuma sila siin jedhe kaasuu yaaleera. Daa'im gaaffii kee walakkaa deebiseera jirutti fakkaata duraa keessatti. Afaan barachuu anamma ofii kootii fi afaan biyyattis taanaanii asittis amma tokko xinnoo waggaasaa tureera asitti biyyatti afaan Oromoo barsiisaa ture. Wangeela lallabuu nan barsiisan ture. Eegumsa fayyaa hospitaala keessatti iddoo adda addaatti afaan Oromoo barsiisan ture. Bara sanaa jechuudha. Afaan ofii beekuun afaan koo warra kan biraa beekuun iyyuu baay'ee dinqi. Akkuma sila siin jedhe tokko maalummaa kee yeroo afaan keetiin barturra baay'ee bartaa. Inni itti aanu akkuma siin jedhe hojii hojjechuuf si gargaara. Maltiilinguwaal nama qooqa baay'ee beeku jedhamta. Even biyya kana qooquma beekuu keef illoo akka makiimii fa'aa taate miindaan sii dabalamu jira. Qooqa 2, 3 Ispaanishii, Oromiffaa, Amaariffaa maal haasofta taana wanti sii kennamu jira. Rigaan qooqa sana beekte ittiin hojjettes dhiiste illee. Inni itti aanu immoo konfidensii yookaan jajjabina uummatta akka afaan kanan beekaa afaan ammanaan beeka jettaa sirriitti yeroo nama wajjin haasoftu turjumaan nuti si galeen ijoolleen keenya haasoftee biyya keenya yoo dhattee Horn of Africa waan kana nama baay'ee afaan Oromoo haasa'a yoo chillee hojiidhaaf dhaqan yeroo dhaqanii haasa'an yeroo guddatan hin gammadu. Lammata immoo kun siin jedhe wangeela seenaas yoo isaan bartee sitti tola aadaa wajjin wangeela calluma ittee dhaabattee lallabdee otoo hin ta'in sabuu kee wajjin aadaa kee wajjin waan adda addaa kee wajjin afaan kee wajjin qooqa kee wajjin waan adda addaa wajjin yeroo wal makamu si gala. Hafuurri qulqulluun kan inni waan beektu sanaan understandii goota hafuurri qulqulluun immoo empower si godha akka ati more hubattu si godha. Egaa inni kun isa kana haa ta'u iyyuu malee
wangeela yeroo barsiisu afaanuma kanaan yoo jette iddoon ga'ee dhaabatu iddoo silaati. Iddoo silaa ga'ee dhaabatu. Waan hundumaa afaan Oromoon kolleejii hidhattee, yuunivarsiitiis bantee, injiinaringiis bartee, medisiiniis bartee, ijoollee wajjin taphachuu lafa ispoortii jiru hunduma isaa afaan Oromoon gochuu hin dandeessu biyya kana keessatti. Garuu biyya kana keessatti isaanoo dhimma isaan qaban yeroo gadhiisi ijoollee yeroo laatti hin fudhatu. Isa sanas hin fudhatu, isa isaan gargaaru hojii isaaniif jireenya isaanii fi isa sibiraas hin fudhatu sirriitti itti laatamna. Lamaan isaayyuu fudhatanii guddachuu danda'u. Ijoollee warra Moongii faalaale biyya kana. Ijoollee warra Sumaalee faalaale. Akkuma nama biyya sanatti dhalatee qooqa sanas haasa'u, isa biyya kanaas akkasuma haasa'u, warra biyya kanaa wajjinis hin hojjetu, warra asii wajjin hojjetu, ijoollee warra Moongii faalalee fudhatte immoo achumatti wanta biyya isaaniitii reefu kaleessa dhufan sitti fakkaatu namoonni asitti dhalatan. Kana jechuun baalaansii gootee akkuma midhaan baalaansii gootee nyaattu baalaansii gootee itti laatta malee isa kanarraa lagdee isa kana yeroo laattuuf inni lagatu sun gaaf tokko nyaata yoo ta'e ittam goota. Mucaan koo anoonnoo kana hin jaallatu itti yeroo dhiistu gaaf tokko nyaati isa duwwaa yoo ta'e ittam goota. Kanaaf baalaansiidhaan itti laatta malee isa hin deeggaruun kana duwwaa yoo ta'e malee afaan kana duwwaa yoo ta'e malee warreedhaan ijoolleen kolleejii ga'anii maal jedhanii garatti nama wajjin kadhatan garatti divooshinii geggeessan garatti wangeela ingiliffaa beekuu duwwaa miti afaan wangeela kana himuudha. Qooqa wangeelaa waan adda addaa beekuu danda'u sirra jira. Hafuura sana keessa jiraachuu sirra jira. Wannoota sana qabaachuu sirra jira. Sababii ta'eefi identitii kee fi rilijinii kee amantii kee maalummaa kee wal qabatee sii deema. Sababii ta'eefi afaan kana barsiisuu isaa baay'een jaalladhaa isa duwwaa malee yoo jedhan garuu of gowwoomsuu ta'a jedhee namana. Kanaafi hunduma isaa baalaansii godhaniitti kennuun akkuma wannu. Si'a tokko amma yoo garmalee air conditioneriin sitti diilallaa'e gaarii miti yoo sitti to'es gaarii miti. Hiitiinis gaarii miti, air conditioneris gaarii miti. Kan inni gaarii ta'u giddu galeessa qaama kee wajjin body temperature kee wajjin yeroo walii galudha. Kanaafi lamaanuma isaayyuu diilalluma duwwaanaa wayya ho'an barbaadu yeroo jettu gaafa diilallaa rakkatta, gaafa diilalli baay'atu. Ho'a duwwaan barbaada yeroo jettu immoo bona kana diilalla barbaadu jechuudha. Kanaafi baalaansii godhaniitti kennuudha malee ijoolleen bor bakka na buuteette 12 booddee waldaa keessa hin jiru taanaan of jajjabeessuu ta'a. Ilaa ijoollee warra kana warri bakka nu bu'anii ilaa mana isaa keessatti yeroo jedhu waggaa 20 ture keessa ijoolleen bakka nu bu'an badaa baay'een argine. Kanaaf xinnoo ishee of gowwoomsuunis barbaachisaa miti. Miidiyaa kanattis haa ta'u iddoon tokko namni sodaata dubbachuu. Ijoolleen keenya bakka nu bu'u karaa baay'ee sanyii keenyatti fufsiisuu, qooqa keenyatti fufsiisuu danda'u. Akka amantiitti garuu bakka nu bu'u jettee wanta sana utuu hin laatiniif bakka si bu'uu hin danda'an. Kanaaf ijoollee amma 12 fixanii waldaa keessatti ijoollee 2-3 argina. Yoo jabaatan waldaa guddaa keessaa ijoollee 3-4 deebi'ee arga 12 fixanii. Kanaaf of jajjabeessuu irratti hojjechuun akka isaan bakka nu bu'aniif irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaa jedhee yaada. Egaan gooftaan koo isnaa eebbisuu luba Fiqiruu egaan ani gaaffii koo asuma irratti xumureera. Mee dhaamsa yoo qabaattan waldootaafis akkasumas namoota dhaggeeffachaa jiraniifis dhaamsa yoo qabaattan dhaamsa keessan nutti maatii gara xumuraatti geessinaati. Haa ta'u fayyaa ta'e atis carraa kana naalaachuu keetii fi yeroo dheeraa fudhannee tokkoffaanii walitti dhufuun kan sila siin jedhu. Dhuunfaadhaan, naannoodhaan, biyyaan, addunyaadhaan walitti dhufanii taa'anii haasa'u. Godanaa jalqaba waldaa keessaa jalqabee biqileetu ol ga'a. Wanti godanaa ol biqile baay'ee gaariidha. Inni kun isa kanaa inni lammataa immoo ijoollee keessatti hirmaachisuudha waan godanaa. Ana sii beeka afaan kee qabini jedhu hojjetu. Maayitii beekti ijoolleen baay'ee jedhama. Lammata immoo wanti beennu sun ga'aadhuma. Wanti beennu suni namni guddaa taanee jireenyaanis barumsaanis muuxannoodhaanis akka dabarre baay'ee wantuma hundumaa wanta ijoollee barbaachisu beekna yoo jenne of gowwoomsina. Waan isaan barbaachisu baay'ee beeku ijoolleen itti siqanii gurratti qabanii dhaggeeffachuun baay'ee gaarii ta'e yaada. Inni itti aanu tokko immoo impaawarii gochuudha. Wanti tokko yoo gochuuma sirra jira jechuuf hin gootu ijoolleen biyya kana. Waa'ee isiin jedhuma yeroo baay'ee. Kana hin dubbisin waa'ee. Waa'ee sana deebisuu danda'u sirra jira amma danda'ame. Waan hundumaa ijoollee deebistee jechaa jiran ijoollee waan baay'ee gaafatti. Keessumaa umuriin ishee ol siqaa yeroo jiru reasonable jedhu biyya kana kana hin godhin yeroo jettu waa'eedhu wanta hin godhinii fette sana sirriitti yoo ittiin tenniibsu. Atuun beektu ofumaa dhiisettee yoo ta'e immoo atuun beektu waan isiin naan jettee hin beektu siin jedhu. Kanaaf ijoolleen boolbiitti gochuun baay'ee gaariidha. Lammata immoo akkaataa itti hojjennu akkaataa ammatti hojjechaa jirru numti warri guguddaa woloisneema bakka waaqeffannaanis ta'e lallabis ta'e wannoos ta'e galootuun ta'in boroo iddoo kanatti iddoo nama jiru haala nama jiru kana keessatti maaltu ta'uu danda'a.
Kanaaf amma waldaan baay'een gurguramee waldaa bibbitananii gammannee bibbitannan. Waldaa warra diana yeroo bibbitanna gammanna baay'ee yeroo bitan. Maa jechuudha nama keessaa dhumnaan bitachaa irra. Namatu dhalootatti hin guddifnee bitachaa irra. Sila hambiraa ijaaruun nurra ture. Sila hambiraa ijaaruutu irra ture malee waldaan gurguramaa jira, suuqii ta'aa jira, waan adda addaa ta'aa jira. Gooftaan dhibee, hafuura qulqulluu dhibee, ilma isaa dhibee. Inni achuma jiran bara baraan sanuma. Garuu namootatu itti of hin guddifne saabiteef waldichi waldaan immoo namni keessa hin jiru taanaan mana. Suuqii ta'uu hin danda'a. Maalis ta'uu hin danda'a. Waldaan baay'ee mana walgahii ta'eera, suuqii ta'eera, maskiida ta'eera. Ati hin jirtu taanaan waldaa sanatti sagaduu miti kana jirattu. Biildiingiidhaan. Waldaa sana waldaa kan godhe argamuu keef argamuu hafuura waaqayyooti. Namoonni yeroo baay'ee waldaa biildiingii masaalee jechuun nagaa argaddaa jedhu saayikooloojikaalii nagaa argachuu danda'a. Hafuurri waaqayyoo garuu iddoo hundumaa jira. Iddoo tokkummaan jirutti immoo eebba abboomeera. Kanaaf wal barbaachatti dhanna malee biildiingicha miti. Kanaaf akka kanatti fooyyessuudha akka hojjetan. Ijoollee akka nama sitti hime tokko walitti dhufuudha. Inni taan ijoollee involvitti gochuudha. Ijoollee kana mi'eessuu miidheeksaniitti kennuudha. Isumaan jedhutu sirriidha qoricha jedhaniin ta'u. Qoricha yeroo baay'ee suma jedhan fudhatu utuu hin ta'in sakiimiin namaa kennuutiin fudhatu saabii ibsa kana dhaama liqimtuu. Inni kaan dhaama fayyisaa, inni kaan mi'aama fayyisaa. Isa qoricha erga ta'e hadhaa'is mi'aa'is qoricha erga ta'e fudhachuudha. Yaada tokko tokko ijoollee waan isheen jettutti fudhatanii involvitti gochuun itti hirmaachisuun gaariidhaan jedha. Egaa kana akkuma mareeka muuxannooti booddee garuu muuxannoo jirurraa deemta waggaa manaa deemnirraa immoo waa baay'ees namoota baay'ee dabalannee caalaas ibsuu kan danda'an kana caalaa beekanis baay'ee jiru saabii ta'ee fi walitti dhufnee mari'anneetu egaa waa'ee ijoollee keenyaa waa tokko goona hidhee yaada baay'ee guddaa galatoominaaf yeroo keetii fi labsii miidiyaas waaqayyoo eebbisuu siinis Israa'eliin eebbisu waaqayyo. Egaan waaqayyo gooftaan hunduma keenya eebbisuu eebbifamaa Paaster Fiqiruu akkasumas dhaggeeffattoota keenya waan baay'ee gaa luba Fiqiruurraa akka baratan abdii qabna. Egaan sagantaan keenya yeroo kan biraas qophii addaatiin walitti deebina luba Fiqiruu wajjin. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessan eebbisuu irraa sagantaa kana hirmaattani. Egaa luba Fiqiruu gooftaan isin eebbisu ulfaadhaa isiniin jenna galatooma. Ameen ati illee galatooma.